Ashamaa harka fuunee daawwattoota dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu qophii guyyaa har'aa Kamisa bitootessa 24 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 15 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu Ambafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu tuyyuudhaa gara sitti isin dabarsa. Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Boordiin bulchiinsa garee daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfinxaasoo Baqqala bitootessa 23 qabee hojii gaggeessaa daandii balalii Itoophiyaa gochuun muuduusaa beeksisee jira. Obbo Masfin kan sababa fayyummaa isaaniif jecha dursanii soorama ba'uuf boordii daandii balalichaa gaafataniif gaaffiin isaanii mirkanaa'e hojii gaggeessaa duraanii obbo Tawalda Gabra Maariyaamin bakka bu'u. Obbo Masfin bulchiinsa daandii balaliif hojii suphuu xayyaaraaf injiinaringii, bittaa xayyaaraa, teeknooloojii odeeffannoo, hojii qindeessa balalii, ijaarsa dandeettii, misooma tarsiimoo kaampaaniilee gurguddaa waliin jiru. Bulchiinsa hojii daandii balaliif caasaa hooggana kaampanii ol'aanaa keessaa muuxannoo hojii waggoota 38 qabu. Mootummaan Itoophiyaa amajjii 7 bara 2022 naannoo Tigraay kaaba gama dhihaa keessatti kan argamuuf buqqaatonni dhalattoota Tigraay kan keessa dahatan keellaa mana barnootaa irratti samiirraan haleellaa raawwachuusaa gareen mirga namaa Human Rights Watch beeksisee jira. Magaalaa Daddabiit irratti dirooniin boombii 3 darbachuudhaan yoo xiqqaate lammiiwwan nagaa 57 yoo du'an 42 immoo madaa'aniiru. Mootummaan Itoophiyaa wal waraansa sana keessatti kan argame yakka waraanaaf qorannaa hatattamaa gaffaguuf kan walabaa geggeessuudhaan kanneen badii dalagan karaa sirrii ta'een seeratti dhiyeessuu qaba. Kaaba Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa uumame keessatti gareelee maraan dararaa uumamerraan kan ka'e mootummoonni biyya alaa gareelee wal fincilaniif gurgurtaa meeshaa waraanaaf deggirsa waraanaarra uggura kaa'uu qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsa baaseen beeksiseera. Koreen hariiroo alaa mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa keessatti nagaaf dimookiraasiin akka babal'atuuf mata duree jedhuun durataa koree sanaa akka ta'an sanat Roobert Mandezin kan dhiyaate wixinee seeraa S3199 jedhamu laalchisee raga baatotarraa dhaga'uuf har'a beellamni kennamee ture. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaa keessaa furuuf Ameerikaa fi Itoophiyaan walii galtee wayyaawaadhaan hojjetaa innaa jiran kanatti wixineen seeraa kun mariif dhiyaachuun yaalii jiru ka gufachiisuuf hariiroo biyyootii lamaanii kan miidhu ta'uusaaf qaamonni dhimma isaa hordofan immoo seerri sun yoo raggaasifame Itoophiyaan gara nagaaf dimookiraasiitti akka adeemtu ka jajjabeessu ta'a jechuudhaan deeggarsa qaban ibsaniiru. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa tuuta oduuf ibsa kennee jira. Dubbiimaan ministirichaa Ambaasaadder Diinaa Muftii wixineen seeraa HR 6600 jedhamu lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa jiran akka morman waamicha dabarsaniiru. Wixineen seeraa sun jireenya lammiiwwan Itoophiyaa balaarra buusa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti kanneen argaman lammiiwwan gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu dhiyeessiin gargaarsi akka ariifatu gochuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksise. Akkuma kanaan lakkoofsa balalii gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa akka dabalu dhaaboliin gargaarsaa sirna boba'aaf maallaqi callaan itti dhiyaachuu fi mala ittiin danda'amu akka ariifatu taasifameera jedhee jira. Koreen fannoo diimaa addunyaa jaarmiyaa fayyaa addunyaaf gamtaa Awurooppaa deggirsi namoomaa akka dhaqqabuuf haala mijeessaniiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan Itoophiyaa abaalaadhaa gara Maqaleetti geejjiba lafootiin gargaarsi namoomaa dhaqqabuu akka danda'u waan barbaachisu mara gochaa akka jiru beeksiseera. Kun sagalee Ameerikaati. Kan Alshabaab itti gaafatama isaa fudhate haleellaalee boombii 2 kan roobii kaleessaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 7 du'uu poolisiin Somaaliyaa beeksisee jira. Namoonni hidhatan 2 kan akkaan eegamu buufata xayyaara Maqdishoo erga haleelanii booda yoo xiqqaate namoonni 6 du'aniiru. Kanneen du'an keessaa lammii Somaaliyaa tokkoof lammiiwwan biyya alaa 5 kan keessatti argaman ta'uu poolisiin beeksiseera. Namoonni hidhatan 2 humnooti naga eegumsaan ajjeefamu dubbiimaan poolisii Meejar Abdul Fattah Adan Hassan beeksisaniiru. Buufati xayyaaraa sun waajjirri haadhoo kan Amisoom bakka jiruuf dippiloomaatii alaa irra hedduu kan Moqdishoo bakka itti keessummeessamanii. Kanneen ijaan arganiif aangawoonni naga eegumsaa akka jedhanitti bakka dhukaase sun itti raawwatame kutaa gama bahaa buufata xayyaarichaa bakka suuqiilee hedduun itti argamanii. Roobii galgala seera tumtoota Somaaliyaa keessaa
Dubartiin tokko kanneen dhohiinsa lama kan magaalaa Baladweyne keessatti raawwateen du'u kanneen ijaan argan dubbataniiru. Aminaa Mohaammed Abdii naannoo isaaniitti deebisanii filatamuuf duula filannoo geggeessaa turan. Pireezidaanti Mohaammed Abdullaahi Mohaammed maatii isaaniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan shororkeessota gara laafina hin qabaanneen wareegaman jedhan. Haleellaa kanaafis Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Dubartii lammii Ameerikaa jalqabaaf ministirii dhimma alaa kan turan Madeleine Albright roobii kaleessaa umurii isaanii waggaa 84tti du'aan boqotan. Imaammata ministirii dhimma alaa Ameerikaa qopheessuuf yaadannoo hedduu kaka'umsa ta'e dhiisanii darban. Madeleine Albright bara 1996 keessa dippiloomatii Yuunaayitid Isteetsi gameettii ta'uuf ennaa pireezidaanti Biil Kiliintaniin muudaman seenaa mootummaa Ameerikaa keessatti dubartii hojii sadarkaa olaanaaf waamaman ta'anii jiran. Hojii isaanii waggaa 4 keessatti waraana Baalkaans keessatti geggeeffameef deebii Ameerikaan kennite hoogganu akkasumas kan meeshaa niwukilaraa qabdu Kooriyaa Kaabaaf finxaalessummaa giddugaleessa bahaa keessatti hammaataa adeem dura dhaabbataniiru. Albright roobii kaleessaa dhibee kaansariin rakkataa erga turanii booda bakka maatiin isaanii jiranitti lubbuun isaanii darbee jira. Kabajamoo ministirittii dhimma alaa jechuudhaan illee naannoo addunyaarraa yaadannoo isaaniif ergaan ergamaa jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kataan Liindaa Toomaas Greenfield Albright hedduudhaaf jajjabina ta'aniiru jedhan. Secretary Albright was a mentor. She was my boss both as Secretary of State. I worked with her in Georgetown. She was a colleague and she was a friend over several decades. Isaan hooggantuuf beektuudha. Ministirii dhimma alaa ta'uun kan hojjetan dubartii jalqabaa turan. Addunyaaf tokkummaa mootummootaaf ashaaraa hin banne dhiisanii darban. Biyyi keenyaaf tokkummaa mootummootaa sababa tajaajila isaaniif ciman jedhan. Jireenyi Albright kan hundaa'e dararaa namummaa hamaa keessa darbeeti. Hoogganoonni neetoo erga jalqabamee ji'a tokko kan guute weerara Raashaaf deebii yeroo gabaabaaf yeroo dheeraa kennuu irratti mari'achuuf kamisaarraa Biraasels keessatti kan wal argan yoo ta'u, pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii immoo gargaarsatti dabalaa kallattiin gaafachuuf jiru. Walga'icha dura Zeleniskiin humnoonni Yuukireen meeshaa waraanaa dabalatee deeggarsa bu'aa qabeessaaf kan ugguran qabaanne akka argataniif miseensota neetoo gaafachuuf ergaa viidiyoo afaan Ingiliffaan qophaa'ee dabarsaniiru. Zeleniskiin namoonni naannoo addunyaa jiran weerara Raashaa mormuudhaan mormii akka dhageessisan gaafataniiru. Mallattoolee Yuukireeniin deeggaran walabummaa deeggaraniif jireenya namaa deeggaran qabadhaa bahaa jedhan. Waltajjiilee biyya keessanii daandilee biyya keessaniitti baatii sagalee keessan dhageessisaa jechuun itti dabaluun dubbataniiru. Marii neetootti dabaluudhaan pireezidaanti Joo Baayiden kamisaa har'aa hoogganoota biyyoota duroomanii kan G7 jedhamuuf gumii gamtaa Awurooppaa waliin wal arguuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu. Galatoomituu jube hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena. Ajjecha abbootii gadaa karrayyuutiin walqabatee komii jiru akka aadaatti araaraan xumuruudhaaf yaaliin godhamaa jiru akka jirutti ta'e. Sochiin araara buusuu kun immoo namootaan yakka raawwatan itti gaafatamummaa irraa ittisuu akka hin dandeenye ittisuu hin qabusii jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Dhimmicha dhiyeenyatti kan hordofaa jiran barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa gama isaaniitiin akkaataa seera gadaatiin nagaa buusuudhaaf hojjetamaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif immoo pireezidaantii kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa araaras sochii seeraan itti gaafatamummaas wal cina deemsisaa jirra jedhaniiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi ittaanee dhiyaata. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa miseensota gadaa Michillee Karrayyuu irratti raawwatame irratti qorannoo taasiseen gabaasa amajjii 25 bara 2014 ifoomseen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa miseensota jilaa kana irratti qaama ajjeechaa raawwatee fi raawwachiise irratti qorannoo taasisee seeraan akka gaafataman maatii miidhamtootaaf ammoo beenyaa gahaan akka kennamuuf waamicha taasisuunsaa ni yaadatama. Waamichuma koomishiniin kun taasise hordofuudhaan koomishiniin poolisii Oromiyaa dhimma kana qorachuu fi hordofuun itti gaafatamummaa
seeraa mirkaneessuudhaaf akka hojjetu ibsee jira. Amajjii 25 bara 2014 ibsa baaseen jechuun koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti eeree jira. Bu'uuruma kanaan koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiilee hojjetaman qorachuuf guraandhala 28 hanga bitootessa 3 bara 2014tti hordoffii taasisaa turuusaa beeksiseera. Hordoffii kanaan biiroon abbaa alangee waliigalaa Oromiyaa, koomishinii poolisii Oromiyaa fi qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa wal ta'uudhaan ajjeechaa kana qorachuudhaaf walitti qindaa'anii jaarsolii biyyaa Karrayyuu dubbisuu isaanii koomishinichi ibsee jira. Koomishiniin poolisii Oromiyaa fi abbaan alangee waliigalaa Oromiyaa wal ta'uudhaan qorannootti akka jiran hubateera. Koomishinichi jechuun ibsa kana keessatti kan tuqe adeemsa qorannoo kanaanis hanga bitootessa 4 bara 2014tti namoonni 9 kan shakkaman to'annoo jala oolanii qoratamaa jiraachuu bakkee shakkamtoonni kunneen to'atamanii jiranitti deemee ilaaluu isaa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ifoomseera. Hawaasni naannichaa ajjeechaa kanarratti hirmaataniiru jechuun kan eeruu kenne namoonni hedduun to'annoo jala hin oolle akkasumas qorannoon irratti gaggeeffamaa hin jiru. Kanaaf hawaasni sodaa qabaachuu ibsuu isaa koomishiniin kun ibsee jira. Shakkamtoota kanneen keessaa qaamoleen hoggansa mootummaa sadarkaa garaagaraa irra jiran adeemsa qorannoo kanarratti dhiibbaa taasisaa fi deeggarsa barbaachisu gochaa akka hin jirre ibsuudhaan qaamoleen nageenyaaf bulchiinsaa hojiin qorannoo kun sadarkaa barbaadameen akka hin taasifamne gochaa jiru jechuun maddeen amanamoorraa naqaqqabeera jechuun koomishiniin kun eeree jira. Adeemsa qorannoo taasisamaa jiruunis hanga yoonaatti namoonni to'ataman daangaa yeroo seeraan kaa'ame keessatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne koomishiniin kun hubateeraa jira ibsi koomishinichaa. Biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa bitootessa 13 bara 2014 ibsa baaseen qorannoo yakkaan cinatti qindeessummaa gamtaa abbootii gadaa Oromootiin mootummaa naannoo fi jaarsolii biyyaa hawaasa Karrayyuu gidduutti nagaan akka bu'uuf hojjetamaa jiraachuu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa quba qaba jechuudhaan koomishinii kanatti daayirektarri hordoffiif qorannoo kan naannolee obbo Imaad Abdulfattaa ejjennoo koomishinichaa akkanaan ibsanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatti akkasumas gumiin abbootii gadaa Oromiyaa hojjechaa jiru ni dinqisiifannaa, ni kabajnaa, ni jajjabeessina. Haa malee hawaasarraa ammas sodaan ka'aa jirutu jira. Yakkaa raawwatameef itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru gahaa miti. Sodaan jedhu bal'inaan hawaasa biraa ka'aatu jira. Araara buusuun wanta barbaachisaa fi wanta jajjabeeffamuu qabu ta'ee inni araara buusuu dhimma itti gaafatamummaa seeraa hambisuu yookiin bakka bu'uu hin qabaatu. Itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuu cimee itti fufuu qaba. Dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kan dubbatan barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa adeemsa araarri kun itti jiru akkanaan ibsanii jiru. Abbootii gadaa bakka tokkotti qabee kan rashane mootummaa ta'uu beekamee jira. Mootummaanis amanee jira. Saniin booda Karrayyuun akka sirna mootummaatitti si alaalamu moo akka sirna gadaatitti si alaalamu jedhamee gaafatamee jira. Akka duudhaa safuu sirna gadaa kiyyaatitti na alaalamu kan jedhe hawaasni Karrayyuu deentu laala kan jedhu hin laalame. Ardoolee jalaa 8 irraa hayyuu fi abbootiin gadaa gamtaan abbootii gadaa akka irratti hirmaatu kallattii kaa'anne. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin adeemsa araaraaf taasisamaa jiru keessatti kan itti gaafatamummaa seeraa hambisuudha jechuudhaan hawaasa naannichaarraa komiyyoo kan ka'u ta'e bu'aasaarra miidhaansaa waan caaluuf of eeggannoo barbaachisaan taasisamuu qaba jechuun hubachiiseera. Abbaan gadaa Goobana Hoolaa sadarkaa amma adeemsi araaraa kun itti jiru yeroo ibsan. Dogongorri mootummaan yeroo sanfiimee gidduu sanitti hawaasa Karrayyuu kana fixe gidduu sanitti irratti sun wanni waraanni boojire sun wanti Karrayyuurraa saamame tokko namni hin deebi'eef. Namni najjeesse to'annaa jala haa oolu jedhe Karrayyuun. Akkasumatti namni sagalee qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa to'annaa jala oolee dhaqee agarree jirra. Karrayyuunis argee jira. Eega najjeesse mootummaan akkaataa sirna gadaatiin ga'ee gumaatii yana haa baasutu dhufe. Gumaan Karrayyuu amma murtaa'ee Karrayyuun gumaa nyaatudha eeggataa jira. Akkanarra jirra adeemsisa. Namni tokko eega gumaa baasee harka turiitiin hidhamee taa'amoo ija duraa dhiifamni godhamee sitti ba'amoo kan jedhu kana sirna gadaa Oromootii fi hayyuu Oromootiitu murteessa. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibbana yaa'ii caffee irratti miseensota caffeerraa ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu ilaalchisuudhaan gaaffii ka'eef akkasiin deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Ajjeechaa gurguddaa lamatu raawwatame. Yeroo humni juntaa kun gara Finfinneetti siqaa deemu
madaa hawaasa keenya keessatti uumuudhaaf shirri xaxamee guyyaa isa duraa humna nageenyaa keenya hooggantoota poolisii utuu nafin nama 40 ol turkutan. Bariisaa immoo abbootii gadaa irratti gochaa suukaneessaa kun raawwatan. Qaamolee yakkoota lamaan irratti hirmaatan adamsee seeratti dhiyeessatti kan jiru. Gama kanaan hawaasa keenya karrayyuu faanas jaarsolee biyyaa faana mariin godhamee jira. Dhimmoonni adabbii seeraa fi hojimaata seeraa qabatanii akka deeman abbootiin gadaa aadaadhaan akka ilaallamu godhamee jira. Fala abbootiin gadaa kennan giddugaleessa godhatamee mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii sana hordofee kan deemu ta'a. Gama seeratiinis akka seeratti qabatamee hojjetamaa kan jiru ta'uusaa ibsuun barbaada. Daareektarri olaanaan Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee gama isaaniitiin kanneen miidhamaniif beenyaa gahaan araarri nageenyi haqnii fi itti gaafatamummaan seeraa qindoominaan hojiirra ooluu qabu jechuudhaan hooggansi mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hundi bifa qindaa'ee fi guutuu ta'een dhimmicha hordofuuf qorachuu dirqamaa jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerraa. Dhimma heera Itoophiyaa irratti gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu hayyoota lama yuunivarsiitii Finfinneetii fi yuunivarsiitii Wallaggaa irraa haasofsiisee kutaa tokkoffaan kaleessa darbee ture, kutaa lammaffaan kanatti aanee isinii dhiyaata. Kutaa tokkoffaa sagantaa kana keessatti heerri biyya tokkoo maal yoo ta'e fooyyeffamuu malaa kan jedhu irratti yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Immiruu yaada isaanii Sagalee Ameerikaaf ibsaniin heerri biyya tokkoo karaa sadii fooyya'uu akka danda'u ibsanii turani. Gama biraan immoo yaada isaanii dhimma kana irratti kan ibsan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesaraa Yenehuun Birillee heerri biyya tokkoo kan fooyya'u hojiirra oolmaa isaa irratti yeroo qormaanni isa mudatu jechuun dubbatan. Dhimma heera Itoophiyaa hojiirra jiru irratti kan gaafataman ogeessonni seeraa lamaan kun yuunivarsiitii Wallaggaarraa gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Immiruu heerri Itoophiyaa hojiirra jiru yeroo tumametti hirmaachisaa ta'uu baatus qabiyyeen isaa kan heerri addunyaa qabaachuu maluu qaba. Garuu hojiirra oolmaa isaatu rakkoo qabaachuu ibsanii turani. Kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti yuunivarsiitii Finfinneerraa gargaaraan Piroofeesaraa Yenehuun Birillee immoo heerri Itoophiyaa amma hojiirra jiru yeroo tumametti hirmaachisaa waan hin turreef fudhatamummaa isaa irratti rakkoo uumameen biyyattiin rakkoo har'a keessa galtee jirtuuf sababa jechuun ibsani. Hinumaayyuu heerichi guutummaa guutuutti osoo hojiirra oolfameera ta'e Itoophiyaan rakkoo kanaa olii keessa galti ture jechuun kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti ibsanii turani. Kutaa lammaffaa fi isa xumuraa sagantaa kanaa keessattis dhimmoota kanatti aananii jiran irratti ogeessota seeraa lamaan kana waliin turtii taasifneerra. Heera mootummaa Rippaabilikaa Federaalawaa Itoophiyaa keeyyata 47 jalatti naannoleen 9 jiraachuu ibsa. Yeroo ammaa kanatti immoo Itoophiyaa keessatti murtii uummataan naannoleen haaraan 2 dabalamuun walumaa galatti Itoophiyaa keessatti naannoleen 11 jiraachuun fooyya'insa heeraa hin barbaadu jedhamanii kan gaafataman. Gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Immiruu yommuu deebisan. Heera fooyyessuullee nu barbaachisu kuni sababiin isaa fakkeenyaaf yoo fudhattee heerri bara 1995 bahe keewwata 39 jalatti wanta lafa kaa'e tokko qaba. Maalidhaan fi uummattoonni Itoophiyaa sablammiin saboonni mirga hiree isaanii ofiin murteeffachuu hanga fottoquutti qabu jedhee lafa kaa'ee jira jechuudha. Achumatti yoo gasittee ilaaltee naannoleen kun mirga ofiin of bulchuu qabu jedha. Mirga ofiin of bulchuu qabu isa jedhu kanarratti hundaa'ee keewwata 47 jalatti naannoleen 9 hundeeffamaniiru. Federeeshinii Itoophiyaa ammaa kana kan uuman naannoo 9tu jiru, isaanis akka armaan gaditti tarreeffamanii jirudha. Naannoo 9 naannoon suni warra kana waadha jedheen kaa'u heerri caalaadhumattiyyuu keewwata lammaffaarraa maal jedha aaxxeenii taa'eemedha. Naannolee uumaman kana keessa warri jiran saboonni sablammoonni uummattoonni naannolee salgan uumaman jiran kana keessa jiranii naannoo mataa keenyaa hin uummanna yoo jedhanii yeroo barbaadanitti uummachuudhaa fi mirga hin murtoofne qabu jedha. Heerri kun naannoo 9tu jiru jechuu isaati malee warruma kana duwwaa ta'anii itti fufu kan jedhu qabu. Kanaaf kun heera fooyyessuus hin barbaadu, itti dabalee immoo qowwaallee hin qabu. Caalaadhattiyyuu heerrichi naannoleen biraa akka uumaman kan raagu ture jechuudha. Naannoleen dabalamuun qofaa isaatti fooyya'insa heeraa hin jechisiisu. Garuu heera fooyyessuuf karaa saaqaa akka jiru waan namatti argisiisu qaba kan jedhan immoo Yenehuun Birilleeti. በህገ መንግስታችን 9 ክልሎች አንድ የከተማ መስተዳደር እንዳለ akka heera mootummaa keenyaatti naannoleen 9 fi bulchiinsi magaalaa takka akka jiru ni beekama. Sana booda dhimmi heeraa osoo adda hin baafamin bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa bulchiinsa of danda'ee ta'ee dhufeera. Sana boodas naannoleen dabalaman jiru. Dhimma naannolee dabaluu ilaalchisee heerichi yeroo tumamutti naannolee turan naannoleen isaan kana jedhee tarreesse malee isaan kana qofaadha yookaan isaan kanaan ala hin jiran jechuun waan murteessee hin qabu. Tokkoffaa kanadha. Lammaffaa
naannolee dabaluudhaaf dirqama fooyya'insa heeraa taasifamuu qaba hubannoon jedhu jiraachuu qaba jedhee namanu. Sababni isaa heerri mootummaa amma hojiirra jiru naannoleen dabalamuu akka danda'an agarsiiftuun kaa'e ni jira. Kanaaf battaluma naannoleen dabalamanitti heerri hin fooyya'u. Kana jechuun garuu heericha fooyya'insi hin barbaachisu jechuu miti. Itoophiyaatti mootummaan amma aangoorra jiru akka biyyaatti imaammanni afaanii akka jiraatuuf mana maree ministeerotaan mirkaneessee turuun isaa ni yaadatama. Hojiirra oolmaa isaafis ministeerri aadaa fi ispoortii afaanonni hojii mootummaa federaalaa haaraan akka dabalamaniif qophii xumuruu isaa ifoomseera. Heera Itoophiyaa amma hojiirra jiru keeyyata 5 muraa 2 jalatti immoo afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaariffaa akka ta'e tumeera. Kunis gama isaan gara fooyya'insa heera mootummaatti hin geessu jedhamanii kan gaafataman gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Imruu yommuu deebisan akkas jedhu. Jalqabumatti akkuma beekamu heerri Itoophiyaa limiteeshinii yookiin shoorti kaamingii hir'ina inni qaba jedhamee yaadamu tokko keewwata 5 ture. Poolisii afaanii irratti Itoophiyaan biyya afaanota 80 ol qabdu taate afaan tokko afaan hojii mootummaa federaalaa Amaariffa jedhee labsuunsaa xiqqoo riseerchii aduun irratti kan hojjetame. Eegaa isaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'an kan jedhu heerri sun yeroo fooyya'u. Afaanota filataman afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuun gaariidha. Afaanota kanneen hojiitti galchuuf dirqama fooyya'insa heeraa taasifamu eeguun hin barbaachisu. Garuu immoo kanuma waliin heericha irrattis fooyya'insi yoo taasifame gaariidha jechuun ibsu gargaaraan Piroofeesaraa Yenehuun Birille. የቋንቋ ጉዳይ በጥያቄ መልክ ሲነሳ ቆይቷል. dhimmi afaanii bifa gaaffiin erga ka'ee tureera. Amaariffa qofaa maaliif ta'a osoo hin taane kanneen afaan Amaariffaa sirriitti hin beekne yookiin hin dandeenye tajaajila argachuu qaban afaan isaaniitiin akka argatanii fi akka ejjennootti heera mootummaa hojiirra jiru keeyyata 5 muraa 1 jalatti ifa akka kaa'ametti afaanonni hundi walqixaan beekamtii mootummaa akka argataniin tumamee jira. Kanaafuu yeroo sanatti Amaariffi afaan hojii mootummaa federaalaa ta'ee filatamuu isaan alatti afaanonni hundi walqixa akka ta'an kaa'amee jira. Ammas imaamata afaaniitiin qoratamee afaanonni 3 fi isaa ol dabalamuun walqixxummaa afaanii duraan beekamtii kennameef cimsuudha malee dirqama fooyya'insa heeraa barbaachisa warra jedhan keessaa miti. Garuu wantoonni kunneen heerichi akka fooyya'uuf haal duretti taasifamaa jira isa jedhuuf eeyyee ta'uu mala. እነዚህ ነገሮች ግን ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ዳርዳርታ ናቸው ወይ? አዎ ምንም ጥርጥር የለውም። dhimmoota fooyya'insa heeraa Itoophiyaa irratti ifatti mootummaa biyya bulchaa jirurraa wanti dhaga'ame jiraachuu baatus tibba darbe paartiin badhaadhinaa wayita yaa'ii waliigalaa isaa tokkoffaa gaggeessa irratti pirezidaantiin paartichaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisaniin heera fooyyessuu kan danda'u uummata Itoophiyaati jechuun erga ibsaniin booda marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf jiru irratti akka irratti mari'atamuu malu himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Ntikkuuf Qaadu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii fayyaatti ceena. Guyyaan har'aa bitootessa 27 sagantaa addunyaatti guyyaa TB yookaan tuberculosis yookaan dhukkuba sombaa ta'eeti kan yaadatamu. Dhimma kana irratti gabaasa Liindaa Givitaashi Johannesburg irraa VOAdhaaf qindeessite jaallanneen qophii fayyaa har'aatii fi akka ittaanutti qindeessiteetti ittaanee dhiyaata. Dhukkubicha akka nama hin qabne ittisuu yookaan wal'aansa fayyuun kan danda'amu dhukkubi sombaa Afrikaa kibbaa keessatti dhukkuboota nama ajjeesan warra tarree duraa keessa jiran keessaa tokko ta'ee jira. Dhukkuba sombaan qabamuu dhabalaaluuf of qorachiisuun bara weerara dhukkuba COVID-19 kana akkaan gadi bu'ee lubbuu nama hedduu galaafatee jira. Latoyaa Wiizer umriin ishee 32 yoo ta'u jaalalleen ishee waliin jiraatu sababa dhukkuba sombaan du'e. He was always saying that he's feeling bad. He didn't even taste the food. Yeroo hundumaa arraba koorra waan gaarii hin taanetu natti dhaga'amaa jedha. Nyaata dhandhamuu hin danda'u ture. Kottu kiliinikii dhiyoo keenya jiru deemnee ilaalamiin jedhaan isa booda qabamuusaa baree jette. Ji'a 2 dawaa kan fudhataa ture ta'us baatii hagayya darbe dhukkuba sombaan du'e. Qorannaan gaggeeffame kun mucaan dhiiraa qaban wal'aansa ittisaa akka argatu taasisee jira. Haadhaaf ilmi fayyaadha garuu abbaan mucaa waan du'eef jecha jireenyaaf carraaqaa jirti. I did wish because if maybe we did find out sooner maybe he would have still been alive.
Ituu dursee dhukkubichaan qabamuunsaa barameera ta'e silaa yoona lubbuun jiraa jette. Waan irra ga'e kun ishee qofaaf waan addaa miti. Addunyaa irratti uummanni biiliyoona 1.8 baakteeriyaa dhukkuba sombaa fiduun qabamanii jiran. Haala addaan immoo kanneen biyyoota hiyyeeyyii keessa jiraatan miidhe. Kanneen qabaman keessaa tilmaamaan miliyoona 10 kan ta'an waggaa waggaan dhukkubsatu. Dhaabbati Global Fund jedhamu akka jedhutti wal'aansa fayyaa haaraan kan dhukkuba sombaa fayyisuuf gargaaru arguun yeroo dheeraa fudhatee duubatti harkifate. Kana irratti immoo weerarri vaayirasii kooroonaa uumamuun haala ture daran hammeessee jedha. Mohammad Yaasiin dhaabbata Global Fund jedhamu keessatti gorsaa gameessa waa'ee dhukkuba sombaa ta'uun hojjetu. We have seen more than 20% drop in the number of people who access diagnosis and treatment. And then the transmission will continue. Lakkoofsi namoota of qorachiisanii fi wallaansa argatanii dhibbarraa harka 20 caalaan akka gad bu'e arginee jirra. Kana jechuun daddabuunsaa itti fufe jechuudha. Kun immoo lakkoofsa namoota dhukkuba sombaan qabamaniif du'anii kan waliigalaatti kan gumaachuu qaba. Lakkoofsi namoota dhukkuba sombaan du'anii kan bara 2019 miliyoona 1.4 ture yeroo duraaf gara miliyoona 1.5tti dabalee jiraa jedhan Yaasiin. Kiliinikiin iddoodhaa gara iddootti tocho'uun tajaajilu kan Global Fundiin deeggaramu of qorachiisuu ilaalchisee qaawwaa uumame walqixxeessuuf hojjetaa jira. Kunis namoota kan akka wiizar kanneen kiliinikii dhaqqabuuf rakkootti ta'eef furmaata ta'a. Ashley Bokota kiliinikii konkolaataa guddaa irratti baname keessatti ogeettii raajii kaastu ta'uudhaan hojjetti. If you don't know, like surely you can protect people next to you from something that you don't know that you have, even if you're not showing any symptoms. Hin beektu taanaan of eeguu hin dandeessu. Of hin eegdu taanaan immoo namoota si waliin jiraniif of eeggannaa gochuu hin dandeessu. Mallattoo agarsiiftu hin qabdu taanaan of eeguunis ta'e nama biraaf of eeggachuun hin danda'amu. Kanaaf qorannee laalla sana booda yoo dhukkuba sombaan qabamaniiru ta'e maatii firiyyaa hidhatatti qaban hundumtuu dhufanii akka ilaalaman taasifnaa jette. Mootummoonnis bara weerara vaayirasii kooroonaa dogoggora hojjetaa jiran irraa barumsa argatu. Kunis dhukkuboota tuffatamoofis wal'aansa kennuu akka qaban. Dr. Ben Montoedi konyaa tokkoof hojii gaggeessaa sagantaa HIV fi dhukkuba sombaa ta'uudhaan Afrikaa kibbaa keessatti hojjetu akkas jedhan. In hindsight, we should have, when we investigating for COVID, also investigated for TB. But we have realized that we rectifying our mistakes, we are rechanneling our efforts now. Wanni hubanne tokko COVIDin ennaa qorannu dhukkuba sombaa qorachuu akka qabnudha. Dogoggora keenya sirreessuu akka qabnu hubannee jirra. Sochii COVIDii ennaa hordofnu kunuunsa eegumsa fayyaa dhukkuba sombaas dabalatee walitti hidhuudhaan hojjechuu qabna. Yaaliin akkasii raawwatamuusaa mirkaneessuun qooda guddaa qaba. Kanaaf jaarmayaan Global Fund jedhamu hawaasni addunyaa doolaara biliyoona 18 akka gumaachuuf iyyataa jira. Maallaqni kun yeroo weerara vaayirasii kooroonaa qaawwaa uumame sirreessuuf akkasumas addunyaan dhukkuboota akka sombaa kan dhabamsiisuutti akka dhiyaatu taasisa. Kunis bara 2030 jechuun waggaa 8 booda dhukkuba sombaa guutummaatti dhabamsiisuuf karoorfatee hojjetaa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa kanarraa kanuma. Torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti. An jaallanne gammadaati.